السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في دعوتوتا كينيا. الشما رمضان أكمل سنجتا نجا قبلني فيا كسني. هذا فيديو قرا قرانا من يحتاج سينا بريدو تكسيني كبديدو في. سينا بريدو كوني سينا بريدون توني ماريو كجتن تاتي. نمو بيتني نمني سبيتن أستاذ كين أستاذ رايا أبا من شاتي سينا إساتك ويتا إني هاسو لقيه هدو قرانا نياتي أكو قرانا نياتي تيسنيف كودا جدي asisini dhiyeesseen jira viidiyoon nuti gadhiifnu akka isin hordoftanii wantoota tokko ka kolfarraa barattanii fi ka seenaa irraa barattan abdiin qabna. Akkuma beekamu warroonni chaayinaala keenya kanaaf haaraa taatan subscribe share godhaa sumaan isiniin jedha gama viidiyoo mana bashootaa yeroo wal fuudhanii walitti heerumanii yemminaagar dhaqa meeshaan jedhanii oromoo baay'inaa walitti qabanii tirmaa taasisanii laatanii turanii kana qofaa miti baay'ee nuti uffatu anni taggaachoom jedhanii dubbatu oromoon ajoofnaa kan saba keenyaa kun rabbitti mul'atu jedhanii nu gaafadhu rabbisitu nu gaafata eenyutti dubbannan eenyu bal'ifata eenyu gogaa nyaannaan eenyu laaffifata eenyu qullaa deemnaan eenyutu uffata eenyu dunuunfannaan eenyu jabanata jedhee seera kan kee kaa'uun beekaa bira kaa'uun seeraan buluu fi seeraan bulchuu fi taayitaaf guddinaa wal rakkisuu fi tokko ibidda ta'e tokko yaadaquu fi akka nama dhibame gaafa kana namni kumni lama quba gurra kaate iyya jennaan bar innuma jee habiibi raayyaa miira keessa galanii miira hamaa keessa galan miira hamtuu keessa rabbi idil amriin waa dheeres darajjiin tasgabbeessuu dadhabee akkana qofaa miti gaa isa bira dhaabballee moggaa isaa danatee kana faammi mi'oosan sila jedhe bakka kaayyoo hundaa barreessee qubee oo kana shani beektaa toromummaa rubata qubatti keessa achumatti si hambisa jedhaddee kanaanis yaa rabbi ana ta'itti laateettee qubatti keessa jedha ammas uwwaannaadha tokko jedhe si waamnaan uwwaatte jedha si galtee maqaa keetti maqaa saba keetiiti ittiin boonta waan ta'eef uwwaattaati yeroo uwwaatte si hawwata yeroo si hawwata qubatti keessa kooti jettee achi tafta moggaasa dandatee kan afaan mimmi'oo iddoo kaayyoo hundaa barreessee qubee nyuun nu dhaxxaqaalee nu hidhee gaadi'uu tolfataa gorfataa uummata doodi'uu egaa waan akkasiiti uummanni iyyee tasgabbii dhabee achi ammas hidhaa lammaffaatu jira seennee hidhamnee hin hidhamne booddee darajjii tolaa kuni laphee naa baate anumaaf sodaate nama baay'ee miidhame harka isaattis nama baay'ee miidhame jedhamee yaadama inninis immoo keessa immoo laphees namaaf baata. asirratti garaa nama nyaata seenaan ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaa wala waan garaa nama nyaatudha. Viidiyoo kana irra deddeebi'ee illee dhaggeeffadhe isinummaa naa caqastan jedheetu maan waliin caqatan. Itti jirti wanni itti jiraatti jirti garuu achi keessatti sabboonaa wayii natti fakkaata jaruma keessatti iyyuu sabboonaa wayii natti fakkaata namichi kuni Raayyaa naan jedhe duudhaaf jarjaraa jirtaa naan jedhe kophaatti na baafatee ati duuf jarjaraa jirta utuu sila hafte hawaasa kanaaf biyya uummata kee kanaaf waa buufta tuu biyyi sila hafte tuu jarjaruu baatte uummata kee baatii sagalidha meeramu hidhaan kan koo zamana hidhaa jiru jechuudha Raayyaan heeraan akka namataa addisoo fudhadhee waraqaa eenyummaa isatu amma hawaasni ati kaleessa yeroo ati kaleessa akka sanatti uummata kakaaftu sana warri si arge si ajjeesuuf deeman an jedha baqachuuf jedhanii si rakkatu sirkutu hinduutaa manuma jedhe kun nama meeqata sitti hafe dabballee ta'e natti mee kana ani illee adda reef hin dubbadha kun haadha ga'oo hawaasnis du'eera darajjeen sunis nan dhaga'e garuu duusaa sana booddee darajjii tolaa qarshii 165 fi birdi libsii tokkoo fi uffata isaa ani isa xiqqaa kana inni immoo uffata inni dheeraa tokko uffata isaa naa kenne kanaan galii naan jedhe innan lakki ani uffata faatikii kaniin waraana keessaa ittiin dhufee qaba suma uffadhee galaan jedhe taaddisoo waraqata dafee fuudhee chaappaatti dha'ee kan isaa kiisiidhaa fuudhee qarshii 165 naa kenne akka gootu yoo turte si ajjeesti abbaan ajjeesu kanaan hin beeku isumaan waan diinan jedhaa jira waan ta'eef heeraan ala na baasee mana hidhaa keessaa achi ka'ee ijoollee Oromoo lama waraana kan turte waraana dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo kan turte ijoollee lama hidhannoo wajjinii naa kenne. Geessaati baabura Dirreedawaa keessaa yaabbachiisaa kottaa jedhee naa laatee hagalatoomu du'aan isaallee
tattaafi akka inni hambisuudha tattaafi godhaa jiru bareera. Asirratti goobanaa amansiisaa kan jedhamu kan amma ijoollee amboo gudari ijoollee gudari seenaa kan koo baay'ee akka gaariitti beeka. Goobanaa amansiisaa kun gaafa dhukkubsadhee na baadhatee haakimii geessaa gaafa loltuudhallee loltuu dhiira jabduu siiti garuu. Oromummaa tan hin qancarsine jedhanii waan hin godhin hin jirtu. Wanni hin dalagamiin hin jiru. Ka kana caala miidhama qabu meeqaa jira. Ka osoo hin argin du'ee hoo jireenya kana keessatti Oromummaaf namni hin miidhamne Oromollee ta'allee natti fakkaatu garuu. Oromummaa yoo ta'u namni sunummaan. Dhiira jabduu siiti. Goobanaa amansiisaa jedhama. Diimaa dheeraadha gaafa sana. Lola kana keessatti garuu dhukaasa. Mucaa bareedaa tokko. Ani dura jedhee laphee baadhaa bituu kan kooliise. Ani dhugooti mukarra taa'ee kan lola. Akkasii galatoo. Ajaa'iba seenaan gabaabaa seenetti ranuutu kaa'annee qabatee nuun deema. Yommuu ammayyuu walakkaa keenya wayyoo haadha koo. Seenaa caqasanii irraan quufan. Waa'ee arteetti na gaafatti haasaa tuule malee sana booddee dhufeetan egaa eenyu ciisaree mana hidhaatii gaafa baay'ee dhufu hawwisoo adda bilisummaa hawwisoo maccaaf tuulamaa elfinesh qannoo zariyoon wadaajoo fa'a daadhii mokonnin fa'a Umar Suleemaanii wajjin hin dhayine hawwisoon kun dhaabate gadaa baandii yeroo san dhaabatee jira nuti waan baay'enneef hawwisoo obbo Abdii Gimbii Tasfaayee Dheeressaa gaazexessaa Tasfaayee Dheeressaa urjii gaazexaa illee keessaan qaba sheerii. Urjii gaazexaa sun gad dhaabbate urjii gaazexaa sana gad dhaabbanne achi keessatti hawwisoo bilisummaa jennee ijaarree achi keessatti gaa'innan booddee bareechee of argadhee artiin na keessatti uumamu achi keessatti argadhee jechuudha. Baay'ee kan na leenjise abdii qopheetii fi Aadamaaroon. Baay'ee leenjisuu keessatti na wajjin ofuma bira na jiraachisanii akkam bakka biraan deemu. Eessatti muusaa? Magaalaa Finfinnee wajjin hin jiraanna mana kireeffannee gubbaa olii sana mana xiqqishaa tokko kibilii tokko kireeffannee. Qofamaa walirraa bartuu wal barsiiftu. Halqaarii qophee rafu abdii qophee dhimma Oromootiif jecha rafu. Irrimti isan qabu. Utuu nyaatee haara galfatiin du'ee bade abdii qopheen. Utuu takkaa takkitii jiraatee hin beeku. Akka namaa uffannaa uffatee hin beeku. Namni isan beeku. Inni garuu nama beeka. Uummata kanaaf inni nama jajjarii soqaadha naannoon isaanii. Abdii Maamad jedhama. Abdii qopheetti beekama barreessaa yaanatu dhiisee fi malee waan inni barreesse keessa baay'ee fakkeenyaaf namni dhugaadhaa kamii kan jedhee ani intini jedhu sana isa kan barreesse na leenjisee ritimii kanan beeku hunda sana na leenjisee halkan kana na raffisu uleedhaan baana reeba. Gadi ba'uudatti hin dhiyeessu na tiksa akkan egeree waa wayii fudhadhee sarkaan bal'u gochuudha baay'ee na wajjin taa'aa Aadamaaroon sa'aatii manaasaas na leenjisuu keessatti baay'ee na wajjin hin taa'abani akkasumas qabsaa'aa waraana bilisummaa Oromoo keessa jiru suutee baaramtoo Usmaayyoo Muusaa nuti gargaaree tokko gaala kun Baay'ee waan bareeda. Bu'uurri keessan kalee bu'aa fidee jiraarra. Ulfaataa isin hin jenne nullee. Mala akkasiisan keessa dabartanii as kalooftanii dhuftan kaasetti mee qabdu wallee? Manzumaa kan wallee lama qabaatti fakkaata. Lama guutuumu? Qaamni hundi isaatu karuma hawaasaa kanatti kan naanna'amee shoo muuziqaa jala jiraafe maleetu jala jiraachuu baatee fa'aa waan dhorkama natti hin fakkaatu. Walaloo kan akkan beektota islaamaa. Akka ofii yaadee hin beeku jireenya isaa kana keessatti ustaazni kana Raayyaa Abbaa Mancaa jireenya ofii kana keessatti ta'uufii ilaallata Oromummaa kana malee. Soddomii tokko sanuu dhedheeraa dheeraadha. Muddisaa bakka meeshaa sun muddisaa sagaleedhaan kan bargoota. mata marraa jettu waan amma na dheeratu waan amma. Nan barreessa baay'ee barreessa. Isaayyuu shantuuleen sammuu rabbi kenneef. Duraan ergaa biraati galeen katabee dubbii kana dhufee karaarraa na qabee waan irra mudannee sinitti lallabee ulamaan tuqamuusa garaan na dadhabee. Meeqa tuulee maaliif jennaan alternatiiviin qabadha kamtu irra wayyaadha laata hawaasa kana bira yoo dhaqe waan miidhu qaba amma durii waggaa 17 dhaanatti fakkaata misooma Oromiyaatiin wal qabatee waa barreessee ture baay'een itti gaafatamedha. Itti gaafatama hamaa kan hawaasni hin beekne hundaan ta'ee jira.
natti namni natti ramadamee halkanii guyyaa namni beeraawi baankii namni maal dhagaa galfataa miti anarratti achi gubbaattiin qoratama jiru. Maal jennaan nam badee adako maal isa kamiin hojjetee keessatti walaluudhuma amma walaloochitu humnatti walalootti kana qofatiin hojjetu baay'ee isaan hojjetu beela jedhu kan jedhu tokko jedhu misooma eessatu misooma biyyoonuma sooma gaa waan adda addaa achi keessatti kan hin jedhe sanii keessaa isin daganne jedhee hawaasatti mukuuti. Asan jira malee yaa hawaasaa roorrifamni kan kee kaleessaa roorroo koo addaa ta'uu dhabeetii miti. Isin daganne jechuu itti buufan kana hojjetee gabiisa. Akkasumatti uumama jimaa keessa dhaamsa guddaa dabarsee dhaamsa saba kanatti waa'ee wayii maqaa dabarsa roorroo hammataa tokko dhiisu. Roorroo nan dhiisu yoo dhiise barsilaa nan dhiisa. Yoo nan dhiise jedhee si nan dhiisu wannan keessa dabarfadhe hundisaa namni hawaasa kana argee dubbisaa jiru akkamitti irra dhiisa. Ani naannoo shawaa kana keessatti biyya ofii irra teessee uummata qoraan ofii muka ofii murattee gurgurachuu hin dandeenye keessa namni jiru akkamitti irra bulama. Ijoolleen naannoo kana jiraataa uummata shawaa naannoo kana beektu. Baarzaa fi magaalaa Finfinneetti naanna'e kan isaaniiti koboota duudatti baattee magaalaa Finfinnee fiddee ijoollee tiitii bidhaan bilattee galti. Kana ijjisin. Uummanni kana keessatti dhalatee soosaayitii kanaa qabu. Uummanni nama kanaa irraa dhalatee walitti waamamu akkamitti irra beeku. Ani maaliin jedhe seeti gaafa kam muka baatti. yaa rabbi raayyaa doktor ustaaza keenya raayyaa umrii dheeressi gara fuula dhumaa irratti geennee jirra. Mee waan isaan jedhame xiqqoo duuba deebi'a. Itti waamamu akkamitti irra beeku. Ani maaliin jedhe seeti gaafa kam muka baatti laata. Dhoqqee isaarraa. Kabajamtoonni teennaa warroonni goota adda addaa teettanii garagara teettanii viidiyoo keenya kan yeroo hundaa isinii gadhiifnu daawwattan kana sagantaa ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaa keenyaa asirra dhaggeeffannee xumurree jirra. Sagantaa biraatiin sagantaa babbareedduu yaaddota warra duraaniin intarvii ta'anirraa qabannee isinii dhiyaanna. Ustaazota keenyas warra sabaa yaadu akka ustaaza keenya ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaa rabbi nu haa baay'isu jenna. Akkasumas warroota miidhama Oromoodhaaf qaban warroota hayyoota gurguddoo keenya mana hidhaa jedhan waggaa kana sooma akka gaariitti waliin soomataa baatan waliin soomataa baane rabbiin afaan bineensaati rabbi jara haa yaasu jenna. Du'aan teessan abboota hundatti akka godhaa jirtan hayyoota keessaniif argaa jirra. Xumura irratti warroonni yuutuubii chaayinaala keenya sabskiraayib godhaa isiniin jedha. Galatooma.